Gumi seenaa tokkos tu. Tole natti tola. Ani isa akkuma qeerroo inni yuunivarsiitii baradhu. Mucaan jaalatu tokko hin qabatu. Akkuma kee? Na dhagaye. Isheen immoo jaalallee biraa qabdi turte. Anis jaalala isaanii gidduu galee jeequu mannaa hidheetan hin dhiise. Yeroo dheeraa booddee garuu mucaa baattee natti dhuftee karaatti. Waa'ee ishee yeroon qoradhu. Jaalallee ishii sana wajjin otoo yeroo baay'een turiin akka gargar ba'anii fi amma nama biraatti heerumtee isa wajjiniin akka jiraattu natti himte. Nama gaddisiisa. Carra dhabeessa turte. Sirriitti malee. Anis ammoo yeroon isaa darbeeraa jedhee tanan yeroo sana barsiin jaaladhan ture garuu immoo jaalallee biraa waan qabduuf miira koo of gadhee jedheetti. Achi isheenis maal ta'utu yeroo sana natti himteetti ta'e. Anis barsiin jaaladhan ture garuu immoo otoo jaalallee qabdu akkamitti nama biraa hawwiti naan jedhu jedhee tanan dhiisee naan jette. Ajaa'iba! Wal bira dabartani. Eeyyan. Amma garuu dubbiin ijoo kooti. Seenaan naannoo yuunivarsiitiin irratti ta'e akkas irratti hin deebineedha. Seenaa maalii? Hireedhaaf miira akkamii akka qabdu nan beeka. Waa'ee miira maalii haasofta? Garuu yeroo gabaabduu kanatti jaalalleen isheedhaaf qabu na keessaa du'eera naan hin jettu. Waa'ee jaalala maalii haasofta dooktar? Anaaf Hireen hiriyaa walitti dhiyaannu malee wanti tokko yoo nu gidduu hin jiru. Rakkoon qabu. Garuu immoo muriidhaas hin jaala. Waan hundumaan iyyuu yoo na hubattanis sin hubadha. Karaa kamiin? Jechuun akkamitti? Eeyyan. Jalqaba irratti akka nuti jajjeessuu hin dandeenye amantaa. Anis akkas goota jedhee yaadu dooktar. Baay'ee gaariidha. Giiftiin garuu namoota walitti qabdee akka maana gootee maqaa koo na balleessuudhaaf yaalaa jirti. Dhugumatti ijoollummaa irraa kan ka'e itti fakkaatee gochuu dandeessi. Garuu immoo ni qulqulluudha. Obboleettii isheetii mitiiree miira keessa galtee ta'uu danda'a. Akkasitti ta'uu wannuuni. Anis akkasumatti yaadeen malee itti hin qabamne. Kanaaf dooktaraan maal akkan si gargaaru barbaadde? Qulqulluu ta'uu akka mirkaneessuuf na gargaari. Ani immoo Hireen akka kan kee taatuuf haalan si mijeessa. Kanaaf iyyoon karaa kamiin akkan si gargaaru barbaadde? Isa sitti hima. Amma walii galee irratti fakkaata. Sirriitti. Yoo walii galee seenaa qoran qulqulleessa. Ati immoo seenaan yuunivarsiitiin irratti ta'e irratti deebi'u jechuudha. Sammuudhaan yaaduu dhiisee miillaan yaaddaa? Callisii namni sitti bu'e tokko iyyuu hin jiru. Moo irratti of agarsiisuu feete dhannata akkas godhatuuf? Sina malee kan agarsiisuu barbaadaa jiru. Fudhii dee. Yaadannoon galchii kanaa siifidha. Fakkeenyi isaa immoo jaalala kootiif jaalala keef dhufaa ta'e. Fakkeenya maali? Kubbaan gaafa marabii waliin wal argu onneen koo fi onneen kee akka wal argettidha. Karaa biraan immoo galchii kana galchee egaa bira dabarsee galchuun koo namoota si barbaadan hundumaa bira dabarsee si fuudhuu akka hin danda'u sitti mukooti. Ani immoo galchii kana fakkaatu waan galchiteef jaalalaa fi amanamummaa daangaa darbu waan natti agarsiisteef kennaa tokkoon siif qaba. Maalidha? Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa imala isaa viizaa waliin wal qabsiisuun FIFA waancaa addunyaa bara 2026 ifattee. Dhugaamoo? Maamiltoota isaa kaardii kanaan daldala raawwataniif carraa addaa uumuun gara waancaa addunyaatti isin erguuf carraa kanaan maamiltoonni namoota tokko afeeruudhaan waancaa addunyaa kan bara 2026 Ameerikaa kaabaatti geggeeffamu irratti qaamaan akka hirmaattaniif haala isiniif mijeesseera. Maamiltoota keenya kaardiiwwan kanatti fayyadamtanii Ameerikaa deemuun waancaa addunyaa bara kanaa ilaaltaniif carraa lootarii isiniif qophaa'eera. Namoota carraa kana milkaan akkasumas namoota afeeramaniif tikeettiin balallii kan ittiin naqanii fi deebi'anii ittiin galan hoteelaa fi nyaataaf dabalatamuu baasiiwwan kamiif herregni isaanii kaffalameera. Viizaa kaardii keenya fayyadamuun qarshii 1,000 irraa eegaltanii daldala bittaa fi gurgurtaa yoo raawwattan carraan Ameerikaa deemuun waancaa addunyaa daawwachuu keessanii olaanaadha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maal godhinaan jettee? Dhugaa jettamaa amma kanarra na deebisuufi? I'm just joking. Just relax. Ingiliffaa soomoo maaltu fideera? Egaa Ameerikaa deemuu fi mitiiree ammumaan shaakaluun qaba jedhee. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa.
Maaliif natti himi? Maal? Waan namaa yaaduun dura fageessanii yaaduu qabu. Kana nama jabaa tokko irraan baradhe naan jettee turte. Eenyudha jedhee si gaafannaan dhiisisi hin fayyadu naan jette. Maarree? Namni sun Dookter Eebbaa akka ta'e maaliif na dhoksite? Yoon sitti jijjiirama fidu qaba ture moo? Yoo xiqqaate shirasaa akkan baruuf na gargaara ture. Amma barteetta. Giifti maaloo dhiifama naaf godhe. Ani nama amma kanaatti san beeknedha. Siif godheera. Amma garuu na biraa deema. Akkasitti otoo hin taane garaa kee irraa dhiifama naaf godhe. Akkan siif deemu barbaadda moo? Balleessaa koo bareensi kadhachaa jira. Tole dhiifama siif godhee jennu. Sana booda ani fati akka durii waliif taana jetteeti. Carraa tokko qofa naaf kenna. Si amanee moo? Giifti carraa tokko qofa. Carraan akkasumattiin wanta ariitiidhaan namaaf kennan yookiin immoo callisanii waan namaaf kennan miti. Kanaafidha maqaan isaayyuu carraa kan jedhameef. Waraanni addunyaa tokkoffaa bara 1914 hanga 1918tti geggeeffame. Bara meeqa amma meeqan siin jedhe? Bara 1914 amma bara 1918tti. Qaxaleeko. Sana dura waraanni guddaa akkasii geggeeffame hin beeku. Barichi bara namoonni nagaan itti dhumanii fi keemikaalonni summaa'uu yeroo jalqabaaf bara hojiirra oolanidha. Taatiin gaddisiisaan akkasii seenaarra hin jiru. Jarman, Awustiriyaa, Hangaarii fi Itaaliin garee tokko ta'uudhaan waliigaltee karaa sadii kan Triple Alliance jedhamu waliif mallatteessan. Eenyu fi eenyu turan siin jedhe? Jarmanii fi eenyuunaan jettee? Maal taate? Eessa deemte? Gidduudhaan Inspektar Simboo yaadadheeni. Maal siin jette? Ashishi sana Dookter Eebbaan akka korojoo kee keessa kaa'etti shakkiteetti. Akkaataan isaan shakkas fakkaata. Niitii kana garuu eenyutu nutti erge? Anaanis akkasnaan jette bara. Dhugaamu? Kiisaa baastee akkasnaan jechuu baattus yaadi ishee akkas ture. Amma hundaafuu sadhiisii gara qo'annaa keenyaatti deemna. Jarman, Awustiriyaa, Hangaarii fi Itaaliin garee tokko ta'uudhaan waliigaltee karaa sadii kan Triple Alliance jedhamu waliif mallatteessan. Gama biraatiin Firaans, Raashiyaa fi Biriteen waliin ta'uudhaan waliigaltee karaa sadii kan Triple Entente jedhamu waliif mallatteessan. Eenyu fi eenyuun siin jedhe? Firaans, Raashiyaa fi Itaalii. Akkas miti sirriitti na dhaggeeffadhu. Jarman, Awustiriyaa, Hangaarii fi Itaaliin garee tokko, Firaans, Raashiyaa fi Biriteen immoo garee tokko ta'uun waliigaltee waliif mallatteessan siin jedhe. Mee waan an jedhe irra deebiin an jedhe. Jarman, Awustiriyaa, Hangaarii fi Itaaliin garee tokko. Firaansi fi Raashiyaa. Biriteen. Eeyyee, Biriteen garee tokko ta'uun waliin mallatteessan. Eeyyiin qaxaleeku. Waraanni addunyaa tokkoffaa eegaluu isaatiin dura biyyoota garaagaraa gidduutti wal dhibdeen tureera. Haa ta'u malee ka'umsa waraana addunyaa tokkoffaatti sababa kan ta'e ajjeefamuu nama tokkooti. Tole namtichi kun eenyu jedhama? Dhalaa aangoo Awustiroo Hangarii Arkiduk Firaans Ferdinaand jedhama. Sana booda Awustiroo Hangariin Sarbiyaanota irratti waraana bante. Kanarraa ka'uudhaan waraana addunyaa tokkoffaan eegale. Sirriidha. Garuu waan tokko dogoggorteetta. Maal? Kan ajjeese Sarbiyaanota miti. Eenyu dharee? Isaati natti himi malee. Sirriitti itti yaadiitii sirreessiitii natti himi. Sarbiyaanota madha. Itti amantaa? Eeyyee. Ofitti amanummaa kee ilaaluuf jedheetanii malee sirriitti deebisteetta. Deemasi. As a worker at university, mucha Jaalalaa Kutaa. Amma garuu gameen ijoolleeti. Seenaan aanaa yuunivarsiitii irratti ta'e akka sirriitti hin deebineedha.
Gammee olii akkam taate? Ajaa'iba! Hiriyaan baay'ee si jaalladha. Yeroo sanatti sitti jaalallee waan qabduuf ija jabaadha si jaalladha si jechuuf hin dandeenye. Yeroo sana otoo na gaafattee ta'e gaarii ture. Anis yeroo sana miira addaan siif qabaa ture. Garuu gammee walii waan hin tureef namni maal naan jedhee sodaadhee ture. Maarree amma ishee gadda baatanii gammee wajjin abdii qaba jechuudha. Amma barfatee. Akkami? Jaalallee biraa argadheera. Otoo yeroos na gaafattee gaarii ture. No. Akkas ta'uu hin qabu. Kun tasumaayyuu akka akkas ta'u eeyyamuu hin qabu. Qulqulluu ta'uu akka mirkaneessuun nu gargaara. Seenaan naannoo yuunivarsiitii irratti ta'e akka sirriitti hin deebineedha. Eeyyeen irra deebi'uu hin qabu. Halkan kanaan maal qophaa odeessitu? Homa callisii rafi. Yeroo 10 deddeebitee odeessitu isaan irra fa'a. Kunoo sitti haa tolu. Wayyoo warra dheeraa ajjeeste beeku. Ati qoosaa eegalteeta jechuudha. Kan biraas itti siif dabalu. Natti tola. Abbaa fi ilmatu irbaata nyaatanii ka'anii shorbaa dhugaa turan. Sana booda mucaan abbaa baraaruun hin nyaatamtu jedhee gaafate. Abbaan dheekkamee maaddii irratti wanta akkasii naasa'amu jedhe. Mucaanis callisee dhugee ka'e. Sana booda abbaan erga dhuganii ka'anii booda amma na gaafadhu maal jetteeyyuu baraaroo maalii jette jedhee gaafate. Yoo mucaan maal jedhe gaariidha. Yeroo shorbaa dhugaa turte shorbaa keessatti baraaroo argeensi gaafadhe jedhee deebisee. Shorbaa wajjin baraaroo nyaata jechuudha? Sin ajaa'ibu! Ati garuu erga yoomiiti akkasitti qoosuu jalqabde? Kan koo miti kan yoo miti. Edaa qoosaa namaatiin na gogsita ka. Wanti guddaan ati kolfuu keeti. Maayinni lafa kana hin jirretti akkas kan kolfitanii. Hireen irra hin danda'amne mee kottu taa'ime? Keessumaa waliin hin jiru. Keessumaa? Keessumaa maali? Kottu see. Kottu taa'ime. Tole. Baay'ee namatti tola. Maal? Miirri kee tibba kana akkasii gadhiisaa jiru miira kee irraa hubachuu hin danda'amu. Galan isaa kan keessanidha. Kan hiriyoota kooti. Keessattuu immoo kan yoomiitiif kan kee addadha. Yoomii? Eeyyee. Hundumti keessan na gargaaraa jirtu. Garuu immoo kan yoomii addadha. Yeroo hundumaa na jajjabeessuudhaaf akkam akka inni waliin taa'aa jirutu argite. Jiituu koo garraamii wayiidha dhugaa. Akka yeroo gaarii dabarsaa jirtan dhaga'eera. Anis immoo sin argeera. Sitti maan jira bar baay'ee na gargaaraa jira. Akkam akka inni si gaddisiisutu argite. Kanuma si jajjabeessu qofa. Kan bira maaltu jira ree? Hin beeku. Garuu waan bira waan eegaltanii jiraati jedhee. Hanga ammaatti na eegalle. Amma ammaatti jechuun? Hanga ammaatti kan. Ahaa, gara fuulduraatti eegaluuf karoora qabdu? Wanta gara fuulduraas ta'u maaltu beeka jetteeti? Akkasii. Taanaan gaariidha. Yoo eegalle sitti hin tolu moo jeetu? Eeyyeen. Jechuun koo maaliif natti hin tolu? Amma eeyyeen jette bar. Jalqaba sitti fakkaata waan naan jettee se'eeni malee ani maal na galche? Yoo eegaltanis eegaluu baattanis filannoo keessa. Namoonni yeroo tokko tokko wantoota isaan gatan yeroo namni jalaa fuudhu naaru. Tarii akkas akka hin taane jedheetan. Ani jiituu moo? Nan barree jechuudha.
Maaliin taphatanii maal jallistan? Akkamitti akka tikidde dhuftee tummaa ajaa'ibati barsu. Gumii moo? Akka carraa ta'e kana dura yeroo tokko qofa laffee malatti. Qaballaa nama lammeessu hiree karaa hiree kan bireeru. Barbaachisaa ture? Eeyyee nama hireedhaaf oolmaa guddaa olee dha. Miti kun? Dhugaa. Nama oolmaa namaaf olee irra deddeebi'anii yoo fe'an maal rakkoo qaban. Innoo carra qabeessa jiru. Buna hiree jalqabaatti dhufe. Buna jaalladhu? Eeyyee. Gaariidha gaasumaan carraa kanatti fayyadamtee buna hiree dhaadhamta. Hireen buna ni danfifti malee hin dhamdhamtu. Umurii kanatti bunni maal isaaniif godha? Araadni bunaa maal akka namatti fiduu danda'u duraan dhageenye goo? Ani oduun dhaggeeffadhu. Hin jaalladhus. Odeeffannoo irraa fagoo jirta jechuudha. Namoonni oduu dubbisan ofitti amanamummaa gatii hin qabneef jedhanii naan oduu odeessu. Kun immoo hamii wajjin adda addummaa maalii qaba? Aayiboo yaadni kaaftu bilchaataa fi fakkeenya nama barsiisuu danda'u. Kun maal isaatu namatti tola? Oduun madda wabii waan meeqaa ta'e akkamitti hamii ta'a? Kun bari yaadota addaa kan isaan yeroo fidu fakkeenya nama amansiisuu namatti mamala. Gumii natti himee oduun akkamitti hamii jedha. Akkuma dura isinitti himedha. Namni ejjennoo mataa isaatii hin qabne jedhanii naan gaafa namatti himu kan biraa maal jedhamu. Wanti waliif nu galchu oduu taanaan akkamitti? Fakkeenyaaf hidhii haaromsi guddichi Itoophiyaanotaaf abdii akka ta'e nama namiti. Namoonni oduu dubbisan garuu hidhii haaromsi guddichi Itoophiyaanotaaf badhaadhina fidaa jedhanii hin dubbisan. Maal jedhanii dubbisu sitti fakkaata? Akka hayyoonni tokko jedhanitti hidhii haaromsi guddichi Itoophiyaanotaaf badhaadhina fida jedhaniidha kan isaan dubbisan. Xumura irratti maal jedhanii? Jedhan. Isaan jedheen bar wanta sirrii ta'e tokko irratti namoonni lama gaafa nama hamatan abaluun akkas jedhee akkasiin jedhee sin ajaa'ibu abaluun immoo akkas jedhee maal jedhaniidha kan isaan odeessan. Egaa walumaa galatti ani oduun jaalladhu. Aayigoo ati nama raajiitu bari. Sin ajaa'ibu mee? Anaan maraatummaan akkasiin an ajaa'ibu. No maraatummaan jedhamu kun. Inni loojikalii kaasee sitti dubbachaa jira. Atis immoo loojikalii kaasee tittaasee. Maal isaatu loojikaal pooyintiidha? Oduun miidhasanii jedhetumu. Meemma waaqni hin jedhin maleetu balaan hamaa wayii biyya keenya irra ga'eeti. Namni naannoo jiru akka gadhiisee boo maaliin dhageenya? Oduudhaan himti. Wanti biraan iyyuu yoo hafe COVID-19 yaadannoo keenya yeroo dhiyooti. Odeeffannoowwan sana hundumaa akkamitti akka of eeggachuu qabnu kan dhageenya oduudhaan natti fakkaata. Isas hin mormine. Garuu waanuma beeknu tokko jedhaniidhaan maaliif nutti himuudha yaadi koo. Fakkeenyaaf har'i jimaata miti borimmoo sanbata xiqqaadha. Namoonni oduu dubbisan har'i jimaata wanta ta'eef borimmoo sanbata xiqqaadha jedhanii oduun gabaasan. Kanaafiyyuu ebeluuf ebeluun qorottoonni har'i jimaata waan ta'eef borimmoo sanbata xiqqaa ta'a jedhanii. Dhugaa dubbachuudhaaf yoomiin nama addaati. Gadaa miti hin arbeessin. Meenatti maaltu irratti jiitu? Laphee gaarii qaba. Nama gargaaruudhaaf dudduubatti hin deebi'u. Dandeettii isaa yoo ta'e akkuma ati beektudha. Bakka inni jiru qoosaadhaa fi taphiin dhabamu. Anaaf garuu ifa manaaf godhi malee gowwaa wayii natti fakkaata. Dhugaa isaanitti minaan jetta taanaan garuu warqee waaqayyo siif kenne harka kee keessaa baastee nama biraadhaaf laatte. Eenyutu warqeedha? Yoomi itti nafne. Jiitu garuu maalii addeetii kan itti sin barbaadu jettee? Giiftii jaallattii ta'a? Yoon jaalladhe yoo. Isa jaallachuunis ta'e isaan jaallatamuun carroomuu dhabar. Yoomii jechuun shamarrii kamiyyuu utuu kan koo ta'ee jettee dhiira hawwitu dhabar. Garam giiftii wanti kun natti hin bareedne. Jiituun naaf miti? Maal haa ta'u jedhee ni naafa. Tarii wanti miiraan beekamu. Sittis dhiiruu waan hin jirreef. Na darbuunsaas nan quuquu gaaffii jaalalasaas fudhachuu dhiisuu kootiif gammaduudha. Anis gaaffii jaalalaa siif dhiyeesse fudhachuu dhiisuu keetiif gammaduudha. Maaliif? Akkuma jalqabarra sii kaasedha. Wanta burtoo maaltu beeka jetteeti. Tarii walitti dhufeenya keenya gara boqonnaa biraatti yoo jijjiirame. Jiituko. Callisee tan afaan duraa siyaasuuf isaa waliin buna yookiin shaayin sii danfisa. Taphadhu.
Masa gurbaan uftula sunarraa see kan tilatte. Gumii Oh, yeroo meeqan sitti maa? Ani nama uftulu sama kan biraa beeku siin jedheera. Inni agarree yeroo harreebbaan hiriidhaaf nama oolmaa guddaa waliidha jedhu qoma isaa dhiibee dhugaadha jedhe sayyuu. jedheera garuu qoma dhiibee miti bara. Inni akkasuma. Jabeessitee isa qabdeetta. Dhiisi malee yeroo hojii koo dhiisee isa jabeessee qabu yoomna argite. Amma wanti guddaan haasaas akkamitti ilaalte isa jedhudha. Namatti tola. Jechuun gumiin akkasii. Wanta siif hin galle tokko karaa tokkoon fideessii hubachiisa. Inni ogummaa akka biddaa isa keessaa labuubuu wayii liqimseera. Dhugaa moo? Kanaaf iyyoo ati faallaa isaati immoo bukaatoo isaa ture. Dhugaa kooti bara. Otoo amma namni tokko lafaa kee oduun hamiidha jedhee akka itti qosan godhamti. Gumiin garuu yeroo ibsu miira addaa wayii tokko qaba. Kanaaf iyyuu wanta akkas jedheefate samiin oduudha jettee fudhachuufi. Hin jenne garuu yaada isaa dinqisiifadheera. Namni yeroo akkasitiin yaada bilchaataa tokko siif ibsu sittin tolu kanaaf yaada isaa jaalladhaa bara. Waan tokko sitti himu ani amma ammaatti gurbaa of jajaa sana qofa jedheen isa waamaa ture. Kana booda garuu waan tokkotti dabaleera. Innis maal sitti fakkaate? Xeebaa maqaa jedhu. Kana booda gurbaa xeebaa sana jedheen isa waama. Jedhini. Yeroon gurbaa xeebaaf of jajaa sana isin jedhu akka amala keeti gumiidhaa akkanaan hin jedhu. Ani nama of jajuuf xeebu kan biraasa malee hin beeku. Baay'ee si jaalladha. Nama boriin waa godhu obboleessa koo. Inni dhimma keeti. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu har'a immoo tapha adda ta'e tokkoon isiniif dhufeera. Taphicha beektu garuu mana barumsaa keenya keessatti dandeettii kubbaa adda ta'e kan qabu eenyudha isa jedhu agarsiisuudhaaf tapha kana qopheesseera jechuudha. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u dorgomtoonni koo jalqabaa Milkii fi Gumiidha. Lamaan keessanii qophooftaniitu. Eeyyee. Gumii haa ta'u. Eeyyee qophiidha. Rukuchuudhaaf 1 2 3. Oh! Waan ajaa'ibaati. Milkiin Gumii injifateera. Gumii amma tapha keessaa baateettati. Yeroodhaaf olaantummaan egaa kan Milkiiti. Amma immoo gammee hojii wal morkatu. Kanaafuu eenyutu moo isa jedhu immoo walumaan ilaalla. Milki qophoofteetta? Eeyyee. Gamme atoo qophoofteetta? Eeyyee qophaa'eera. Baay'ee gaariidha. Egaa erga lamaan keessan qophooftanii gammeetu jalqaba. Rukuchuudhaaf 1 2 3. Gammee jedhidhiiti. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitan gammeen hin galchine kanaafuu gara Milkiitti dabarra. Woo! Waan ajaa'ibaati. Ammas Milkiin injifateera. Kunoo natti naqa isinitti haa tolu. Gamme hin boo'inka. Brother, adabbiin adabbiidha. Eenyullee sin dhiisu. Adabbii keen fudhatta. Amma gara tapha keenyaatti dabarru. Milkiin hin danda'amne meesii ta'eera. Nuti akkasi. Hin danda'amne tasuma. Maal garuutuman sirriitti hin gammadin moo? Ati akkasitti naaf yaadda yoom? Bishaan naaf qopheessaa. Milkiin marsaa kana injifannaan waan raajiitu uumama. Kanaafuu amma waan hundaafuu gara tapha keenyaatti dabarru eegala. Guruudhayi. Milkii jabaadhu.
Gurmuun injifateera. Milkiin marsaa lamaaf erga mo'atee booda gurmuudhaan injifatameera jechuudha. Maali milkii? Kunoogaa nan dadhabe nama lama injifadheera bara. Kun waan ulfaataadha. Mo'ataa marsaa kanaa tilmaamuun baay'ee namatti cima. Amma gaafan si moo sababa milkii faana taphachaa olee fan dadhabe akkanaan hin jedhe. Atumti carraa injifachuu argadhu malee an sababa sitti hin baay'isu. Waan si ajaa'ibu garuu nan injifattu. Ana Saamsoonii dhaba. Nama wal morkii kubbaa kana injifate mana barnootaa keenya keessatti kubbaa miilaatiin dandeettii addaa nama qabu jennee moggaafna jechuudha. Dhimma yeroo darbe si haasofsiisetti yaadde egaa yeroo darbe si haasofsiisetti miirri kee xiqqoo sirrii miti. Waan hundumaaf iyyuu waan kamirratti si gargaaruuf qophii tole. Egaa hordoftoota koo marsaa isa xumuraa kana Saamsoon kubbaa kana hin galchu taanaan achii booda immoo gurmuun hin galcha taanaan mo'ataan tapha kanaa gurmuu ta'a jechuudha. Kanaafuu qophooftaniitu lamaan keessaniyyuu. Rukuchuudhaaf Saamsoon rukuchuudhaaf 1 2 3. Ani wanti na yaaddesse eenyuutu injifataa otoo hin taane eenyuutu jajjabaatee bishaanitti naqasa jedhudha. Dabooru. Gurmuunis hin galchine egaa wal morkiin kun akkuma eegameetti ulfaataa fi baay'ee qormaataan kan guutamedha. Kanaafuu eenyutu injifate isa jedhu walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Saamsoon dabariin kan keeti. Ei Saamsoon. Saamsoon hin galchine amma dabareen kan gurmuu ta'a jechuudha. Gurmuun galcheera. Kanaafuu injifataan tapha kanaa gurmuudha jechuudha. Baga gammadde gurmuu. Kanaaf Meesii mana barumsaa keenyaa yookaan immoo Roonaaldoo mana barumsaa keenyaa jennee si moggaafneera. Baga gammadde. Hamaatti dabarsite billa. Faadari bishaan natti lattanii? Samuudhaa yaaduu dhiisee miilaa yaaddaa? Callisi namni sitti bu'e tokko iyyuu hin jiru. Moo irratti of agarsiisuuf itti dhannata akkas godhatuuf? Sina malee kan agarsiisuu barbaadaa jiru. Fudhidhe. Yaadannoon galchii kanaa siifidha. Fakkeenyi isaa immoo jaalala kootiif jaalala keef dhufaa ta'e. Fakkeenya maali? Kubbaan gaafa marabii waliin wal argu onneen koo fonneen kee akka wal argettidha. Karaa biraan immoo galchii kana galchee egaa bira dabarsee galchuun koo namoota si barbaadan hundumaa bira dabarsee si fuudhuu akka hin danda'u sitti mukooti. Ani immoo galchii kana fakkaatu waan galchiteef jaalalaa fi amanamummaa daangaa darbu waan natti agarsiisteef kennaa tokkoon siif qaba. Maalidha? Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa imala isaa viizaa waliin wal qabsiisuun FIFA waancaa addunyaa bara 2026 ifattee. Dhugaamu? Maamiltoota isaa kaardii kanaan daldala raawwataniif carraa addaa uumuun gara waancaa addunyaatti isin erguuf carraa kanaan maamiltoonni namoota tokko afeeruudhaan waancaa addunyaa kan bara 2026 Ameerikaa kaabaatti geggeeffamu irratti qaamaan akka hirmaattaniif haala isiniif mijeesseera. Maamiltoota keenya kaardiiwwan kanatti fayyadamtanii Ameerikaa deemuun waancaa addunyaa bara kanaa ilaaltaniif carraa lootarii isiniif qophaa'eera. Namoota carraa kana milkaan akkasumas namoota afeeramaniif tikeettiin balallii kan ittiin naqanii fi deebi'anii ittiin galan hoteelaa fi nyaataaf
Dabalatammoo baasiiwwan kamiif herregni isaanii kaffalameera. Viizaa kaardii keenya fayyadamuun qarshii 1,000 irraa eegaltanii daldala bittaa fi gurgurtaa yoo raawwattan carraan Ameerikaa deemuun waancaa addunyaa daawwachuu keessanii olaanaadha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maal godhinaan jettee? Dhugaa jettamoo amma kanarra na deebisuufi? I'm just joking. Just relax. Ingiliffaa soomoo maaltu fideera? Egaa Ameerikaa deemuuf mitiire ammumaan shaakaluun qaba jedhee. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa. Giifti maaloo daraa waaqa. Balleessuu koo maneen dhiifama si kadhachaa jira. Inumaati dhiifama naaf gootes naaf gochuu baattes ani inspektors mootti nan hima. Maal jette? Waa'ee Dookter Eebbaa wantiin kanaan dura sitti hime sobadha jedheen itti hima. Tarii yakkichayyuu kan raawwate sadhan jedha. Mirga keetii. Kanuma jechuun deebiin kee kanuma qofa? Turi, siin si dhukkuma moo? Maalidha? Eeyyen si dhukkuma moo siin jedha. Eeyyee balleesseera. Balleessaa koo dhiifama yoo naaf goote rakkoo maalii qaba? Dhiifama caalaa waan asi gaafadhu qaba. Carraa tokko yoo naaf kennite maal taata? Akkan carraa tokko. Akkati carraa tokko naaf hin kennine beeka. Natti himteetta. Ati garuu baay'ee of jaallatta. Anatumoo? Eeyyee natumti. Mooraa kana keessaa namni itti miinee fi namni itti mufachiifne jira. Natti mika. Namni ati ittiin taphannee fi kan waaqni dhuma giiftii na agarsiisu kan hin jenne jira. Natti mika. Cubbuun utuu bifa qabaate siin alatti maal fakkaata ture? Har'a hundumtuu siif quuqamee akkasitti yeroo si faana dhiphatu dhiifama siif hin goonu jedhaniiru. Natti mika siin jedhaniiru. Hundumtuu waan ati goote daggatanii si faana dhaabbataniiru. Si cina dhaabbataniiru. Ati garuu carraa tokko naaf kennuutu garaa si nyaata. Carraa jechuun maal jettee luqqisiitti baay'ifte. Ati garuu dhiifama siif godhame naaf gochuutu sitti ulfaate. Of jaallachuun kana caalee jira. Natti mika. Tole dhiifama. Balleessaa kootti gaabbeen dhiifama si kadhachaa jira. Dhiifama naaf godhe. Dhiifama siif godheera bara. Milki dhugaa garaa koorraan dhiifama siif godhe. Haadha mana barumsaa keenya keessatti waan haaraatti ta'e. Maal jette? Edaatti si mo'atamtaa? Humna koo sittaan fixa. Humna koo isa kamiin ammoo adda jette. Kun anaaf waan addaati. Saamsoon Mo'aamee jedhaati immoo na yaala. Qoodaa caccabaan isin godha. Kun anaanis na ilaallata. Otoo akkas goote illee gixximsi godheen. Gixxim gootee maal? Gixxim godhin si dhungadhaan. Dhiifama waan naaf gooteef galatoo. Homaa miti. Kana nama kana garaasti jabaadheef dhimma urjinatti ta'eeti. Akkamittiin nama ishee ajjeese waliif galu jedhetan malee ammas taanaan garuu namichi seexana sanarraa kan hafe ani eenyu waliin iyyuu jibba tokko hin qabu. Naaf gala. Anis kanaan booda waan hin dandeenye hundumaa godheen dhugaa urjii baasuu irratti hirmaadheen waan hundumaadhaan sin kiisa. Waan gaariidha. Garuu immoo inspektar Simboodhaan nan jedha kan jette sana akkam jennee. Maaliif? Milki maal taate? Jalqaba kana jeesisadhaa jetteen. Deebitee moo lakkisa miti Dookter Eebbaan nama gaariidhaa jetteen. Amma immoo deebitee isara jechuudhaaf immoo mucaan kun maaliif irra deddeebiidhaan yaada isaa jijjiira jettee jalqaba irratti shakkiti. Edaannis jira. Amma yoom maal godhe naaf wayyare? Ammaaf isatti yaanna. Amma garuu callisnee isa irratti ragaa barbaadu wayya natti fakkaata. Yeroo sanatti ragaa qabatamaa olii yoo itti himne nu amanti. Ragaa akkamii argachuu dandeenya? Hin beeku tayyaadha. Amma garuu namittiin sun akkasii shakkineef waa inni siin jedhe hundumaa ajajameef. Fakkeessaa kee itti fufi. Akka irratti bartees irratti baruu hin qabu. Akkuma kanaan dura gootutti waa inni siin jedhe hundumaa tole jedhiiti itti fufi. Tole. Ani kanan siin jedhu yeroo hundumaa kabaja keef jecha jiraadhu. Kunis amma hojii ta'ee dubbachaa jirta akka hin taane.
Maarreeka yeroo darbe eessaan baatee akkati saamsoon duukaa ol lolte hin beeku. Fuulli sitti bobbokokee kan dhufe. Miidhamni sun eenyuun miidhe? Anaani miti? Ani deemiti ittiin naaf lolii siin hin jenne. Maarree har'a milkii yeroo si mootus eenyudha kan gadoo kee baase? Ana miti? Har'a namni si waame tokko iyyuu hin jiru. Ofii keetiif jettee dhiirummaa kee mul'isuuf jettee dhufte. An garuu kan naaf hin galle hamma yoomiitti yeroo mo'atamte mana kanaan dhufee si oolchu. Eenyutu si waammate? Ahaa yooti na waamuu baattee kabaja mana keenyaafoo akka maatiitti na salphisuu keerraa ani dafee si qaqqabuu koonaaf hin wayyu. Yeroo waan dhugaa sitti moo maaliif natti aartate? Hin aarree. Kana caalaa moo? Utuu dubbannu Dooktarii Ibbaan ammas gumii manatti hafeeree ture. Maaliif? Hin beeku. Beekaa waliin otoo taa'aa jirru akka tasaa fidee dhufe. Booda nama biraadhaa dhageessee naanna'uu dandeessa waan ta'eef ani yoon sitti mee wayyaa jedheen. Dooktar Ibbaa maal yaadeeti garuu? Maal barbaadeeti? Hin beeku. Daandii irratti argee fidee dhufee jedhe. Dooktar Ibbaa. Maaliin shakkite moo? Hin beeku. Kana sitti mee fakkati beektuudhaaf malee akkati shakkituuf jedhee miti. Maal? Homa tasa walirra buusaatu na ajaa'ibeeti. Otoo isa dhageesse immoo simboon maatii koorraa hin buutu. Maaltu tasa walirra bu'e? Isaan sitti meeqa? Gaaf tokko otoo mana fincaanii seenuuf jedhu beekaa waliin walitti dhufne kanan sin jedhe. Harki isaa dhiigaan babbadee ture. Innis harka isaa dhiqatee ba'e. Yeroo ol seenee argu naasuudhaan hin dhaabbadhee hafe. Bakki dhiqannaa dhiigaan babbadee ture. Kan si ajaa'ibu guyyaan sun guyyaatti wajjin duute turte. Maal jette? Gaafa urjiin duute akka beekaa irratti dhiiga argee jette? Akkas taanaan urjii kana jeese beekaadha jechuudha. Dubbadhu koo maaltu si cufa?